Arra Johar Tudwe. Johar Tudwe. Bakala Darwa. Arra Johar Tudwe. Hujan juga walitti himanar, tuti dira, tuti gota, tuti aldu, tuti beka, bagai, wala gesis, ini, mengamboci, indabra, bukan apa ya kabar, ati kawari mau tu malah, sigas, adi sedikit mana. Adi sinitinna barcuma irra jirtan kana dhiiga ilmaan oromootiin asxeettan qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufam oromiyaan gootaam hayyuum abbaa seeraam falmaa mirga namoomaam waardiyaa haqa cunqurfamtootaam obbo Abdul Jabbaar Huseen dhabdeem galgalli bara 2020 Haacaaluu Hundeessaa Finfinneetti nyaateem bara 2021 magaalaa Adaamaa keessatti Abdul Jabbaar Huseen waardiyaa haqa cunqurfamtoota nyaateem ogeessi seeraa fi abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Abdul Jabbaar Huseen abbaa isaa obbo Huseen Gammadaa fi haadha isaa aadde Ashaasaa Gureerraam bara 1972 godina Baalee Aanaa Agaarfaam ganda Hambeentuutti dhalateem akkuma ijoollee Oromoo biraatti fiigee taphateem loon tiksee haadhaa fi abbaa isaatiif ergamaa kan guddate obbo Abdul Jabbaar Huseen yeroo umriin isaa barnootaaf gahuum mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Hambeentuutti kutaa 1 hanga 6tti kutaa 7ffaa fi 8ffaa ammoo mana barumsa biiftuu Kajawaa kolleejjii qonnaa Gaarfaa keessatti argamu keessatti barateem kutaa 9ffaa fi 10ffaa mana barumsa sadarkaa 2ffaa Gaafraatti yoo baratuum kutaa 11ffaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Dodolaatti barateem kutaa 12ffaa mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Gaarfaatti xumureem qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Finfinnee galeem barnoota isaatiin cimaa waan ta'eef barnoota seeraa baratee eebbifamee baheem obbo Abdul Jabbaar Huseen ogummaa barateen biyyaa fi uummata isaa sadarkaa garagaraatti dadhabeem hifadhe osoo hin jenne nama tajaajilaa turedhaam obbo Abdul Jabbaar abbaa seeraa ta'uudhaan godina Harargee Bahaatti uummata isaa yoo tajaajiluun Inistituutii Leenjii Qaamolee Haqaa fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti ramadamuun sadaasa 8 bara 2001 hangam sadaasa 1 bara 2004tti leenjisaa tureem abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii kamiituu ta'eem tajaajilaa kan ture obbo Abdul Jabbaar hanga gaafa lubbuun isaa darbuutti abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa tureem obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaam goota beekam nama saba isaa jaalatum qabsaa'aa mirga namoomaam ogeessa seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaatiin hayyuun seeraa kun bultii ijaarratee abbaa intala durbaa takkaatiin qonni umrii isaa guutum ummata isaa tajaajilaa ture kun Oromiyaa magaalaa Adaamaa ganda gadaa yookaan ganda 12 jedhamuun beekamutti hagayya 11 bara 2021 duubaan waraannamuun ajjeefameem waan amma reefu agarre keessa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaazini reeffi ture beekama
maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame Allahu Akbar hurrii baay'een nutti bu'e hurrii tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyya bu'aa gurbaan mana warra opereeshina godhellee dhima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessani biyya yoo jedhu wajjin qabna Itoophiyaa baana wajjin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna namni kunillee isinii jecha eegana waan kana mudatu namni ajjeese rabbii ifa dhuunfan ajjeese gamtaan ajjeese qaamni wayii ajjeese kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhigee agarre sun achitti mana daneefittuwan kanaaf wanni beekanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira abbaa aangoo maraa walitti jira mootummaa rabbiittu jira. Gorsaa seeraa fi abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Abdul Jabbaar Huseen nagahaan manaa baheem roobii halkan sa'a 3 irratti ajjeefamee argame. Obbo Abdul Jabbaar ajjeefamuu isaa dura marsaa hawaasummaa irratti dhimma walii galteem waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF ilaalchisee yaada isaanii qoodanii kan turan yoo ta'u galgala keessa oduun ajjeefamuu isaanii dhagahame. Gadda guddatuun Oromiyaa fudhateem abbaa haqa cunqurfamtootaa tokkofeem Oromiyaa bal'atuun hayyuu guddaa dhabeem xiqqaa guddatu rifateem ammas harka muramne jedhee naasuun boheem. Ogeessi seeraa gameessi obbo Abdul Jabbaar Huseen osoo dadhabee hifadhe hin jedhin saba isaatiif kan warraaqaa ture yoo ta'u ajjeefamuun daandii gubbatti darbamuun isaa gadda guddaa uummata Oromootti buuseem. Reeffi gameessa seeraa kun hospitaala Rifti Vaalii irraa qorannaaf gara Finfinnee hospitaala Minilik geeffamee qoratamus bu'aan qorannoo awwaalamuun reeffi isaa gara Adaamaatti deebi'eem. Bu'aan qorannoo ajjeechaa Abdul Jabbaar Huseen dhokfamus namoonni sirna awwaalchaaf qaama isaa dhiqan duubaan waraannamee ajjeefamuu fi dhiigni isaa dhangala'aa akka tureem sirna awwaalchaa irratti dubbatuun ifoomsanii jiru. Waan amma reefu agarre keessa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaasni reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame Allahu Akbar hurrii baay'een nutti bu'e hurrii tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyya bu'aa gurbaan mana warra opereeshina godhellee dhima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Sirni awwaalchaa gameessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen har'a hagayya 12 bara 2021 magaalaa Adaamaatti bakka uummanni Oromoo kumaatamaan argamutti raawwateem. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin lubbuu obbo Abdul Jabbaar Huseeniif jaannatam maatii fi uummata Oromootiif jajjabinna hawwaam.